Egaa jalqaba irratti waa'ee Soofiyaati wal qabatee sanirraa dubbanna. Soofiyaan torbee kutee akkuma Kilaawudiyuusii fi gantichi biraa du'aniin isin du'uudhaaf akkuma jettetti shahadaa qabatte. Shahadaa qabachuun isii kun maaliif waan jedhamu mee takkaa lama isinii kaafna. Soofiyaan dhuguma gaafa haliimee yookaan pooyinaan biraa islaamoyitee dhuftee mana keessatti yeroo baay'ee hidhan sana yeroo sanaa hedduu nama shakkisiifti ture islaamoo isiirraa jechuudha. Maaliif mootummaas dhabdee jirti waan ta'eef hedduu nama shakkisiifti ture. Garuu isiin jaalala pooyinaan irraa qabduuf har'aan tana deebitee islaamoo dandeessi. Dhuguma yoo qalaallu taate gaafa kanaan duraa sana isiin haluu Usmaan abbaa isii dura ajjeesuu akkasuma deebi'ee isillee diree akka isiin hormaata hin horre godhuu isaatiin haluu sanarraa kan ka'e haluutu jaamse. Sababa saniif jecha guyyaatti darbeellee haluudhaaf je'een ana godhu jira. Garuu haluun san ija kiyya jaamsee waan jiruuf saniif gaa balleessaa kiyya jettee fudhatteeti jirti. Saniif jecha shahadaa qabachuu dandeesse. Ergas booda gaa murtiin keeti jetteeni turte Usmaaniin. Usmaan gaa akkasitti waan godhu dhabee ol seenee jechuudha. Kanaaf Soofiyaan akka yaada keenyatti Usmaan cinatti akka dhaabbattu abdii qabnaa jechuudha gara fuulduraatti. Mee walumaan eegaa inshaallah.